የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ከጨዋታ ውጭ ማድረግ አለባቸው። ንግድ ባንክ እንኳን ለውዳዴ ጾም አደረሳችሁ አላለም። እስልምና ክርስትና እኩል ነው ጾማቸው የገባው እና ስታሸንፍ እንደዚህ ነው። መንግስታዊው ባንክ በስርዓቱ ሰዎች ሆን ተብሎ ቢሊዮን ብሮችን የሚፈጸምበት ዝርፊያ ይህ በገሃድ ወጣ እንጂ እነ ሽመልስ አብዲሳ በሰገሰጓቸው ሰዎች አማካኝነት በውስጥ ለውስጥ ተባብሶ እንደቀጠለ ይነገራል። ሱራዳን ኩኒ ኡመተ ከነ ከወሎት የሮ ሰላተን ሲ ሉቡሳኒ ናምጭናን ሳኔጋ እንጭናን ደቆ ሰላታ ይቹራ ሐላከና ከና ከሰ ጅራን ሶመናን ኦለኒ ገልገላሞ ረሳሳን ኬሱሜ ፈማት ጅራን ሚታቴ ኡመተ ከነ ከወሎ ረቲራወታት እንጅሩ ከና ማሊ ረኮል ሳኒ ተቱሪን አደፈቃት አማገስ ደርካት ሮኒ tarkaan fatee jira mee karaa tokko waliin ilaalla social media kana irratti ilaa tokko yeroo gartee dhangalaatiin dhiigaa hammaatetti akka tokko sagalee oromoo dhagamaati jira akkasuma waa'ee rakkoo siistemaa baankii guddicha biyyattiidha baankii daldala Itoophiyaadha mudateen wal qabatee baankiin daldala Itoophiyaa maalitti jira warri faannoodha video gaafa turaasni waraabe keessatti waa'ee faannoo kana isiniif kaaseetiin ture waan kana keessa Abiyyi fi Shimallis warra biyya bulchaa jirutu harka keessaa qaba jedhaniiti jiran inumayyuu kana qofaa miti waan biraalee duuba jirti jedhanii jiran kun akkuma dhageessan kana gaafa sooma hiikaa kiristaanaa hola yookiin ammoo loogummaa irratti geggeesse jechuudhaanis dubbataati jiru mee waan isaan jiran kana xiqqashu namas kofalchiisuu namas bashannansiisuu danda'a garuu isaan dhugaadha jiraniiti kan isaan dubbachaatiin jiran akka wanni sun taa'ameen ibsaalee isaan baasan akkasuma mee wantoota isaan jechaatiin jiran isiniif hin qooda akkasuma abdiilleen gadi dhiifamuun balaaleffatamee jira human rightiin kanas guraan simbo sana duradu mobile birahi bagara deebiidhaan gara channel kiyyaa dhuftan isin jira jalqaba ajanda keenna irratti mee ka abdiillee tana takalama jenne bira dabarraa abdiillee kan dhiheenya kana mana irraa gadi lakkifame oromoo qofaa fi roobin malee bar namoota gurguddaa hedduudha kan akka gartee namicha uummanni naannoo amaaraa kopheen uffatu oromoo kophee uffataa jechaatiin dure Dr. Caanyeefaa jechuudha kan paartii Abiin sallee jechuun waan yeroo namoota waa'ee namoota hiikamee kana dubbannu fakkeenyaaf yeroo waa'ee namoota hiikamee kana dubbannu beekee maaliif garaagarummaan uumame maaliif gartee kanaaf roobee kanaaf ammoo caaba maaliif gartee kanaaf banaa ta'ee kanatti cufama kan jedhuudhaaf malee summaa tahamee miti rakkoon fakkeenyaaf manni hidhaa isa tokkoof gartee dhiifama godhame isa tokkoof ammoo jechuun dhiifamni godhamee jiru dura badii maleedha kan hidhame hundi isaatii jechuudha yoo dhugaa dubbanne karaa seera wannaati yoo deemne namoota akka abdiillee kan yoo taate malee namoonni hedduu rakkoo siyaasaatiin hadda namichu amaara kanallee waan inni balleessina agarree mirguma isaatii dubbate kan amma Dr. Caanyee kanallee jechuudha keessuudha yoo waa hojjetan hin beeknu hundinuu rakkoo siyaasaati biyya isaan keessatti beeke ka siyaasa faallaa mootummaa ta'uun wanjala waan ta'eefidha maaliif gartee kan biraa hulaan cufame kan biraa hulaan maarraa banamaadha maaliif waliin qixxeeffamneedha malee inni suni hiikamee akkamitti suni hiikamee sanii booyuu miti angaruu akka nama tokkootitti akkasii miti duuba warra akka Dr. Caanyee kana faadha kan gadi dhiifame namoota hedduudha jechuudha kan akka Dr. Kinfee gartee jirnaarota wayyaaneedha kan gaafatura jechuudha warroota kana kan dhiifame kana keessa immoo kan nama sururu kan nama suukaneessu kan akka abdiillee jiru jira kenna waan kin saba Somaalee ta'eef waan saba akkasii maali ta'eef miti ifaa bilisatti wantoota gaafa san tahame kana biraatiin gartee akka amantii fi amantiin walitti bu'u isa keessa namni biraa hojjetu garee wahii waliin haa hojjetu beeti kiristaana meeqatu gubate fakkeenyaaf jijjigaa keessatti jira kenna gaafa san itti yaadatu miti akkasuma ifaa bilisatti hagarraatti ni yaadadha kan miidiyaa mootummaadhaatiin dabrame namoota naannoo Oromiyaa keessatti iddoo takka takka keessatti qaama siyaasaatiin haa ta'u tarii uummatni illee walitti bu'insaan illee haa ta'u kan uummataatiin illee rakkinni godhamee jira fakkeenyaaf Agudaa keessatti gaara mul'ata iddoo takka takka keessatti bakka takka takkatti naannoo baha Oromiyaa kanneen keessa godhameeti ture fixeensi achirraa uummanni keenya dhume jechuudhaan aartee ijoolleen tokko tokko hubannoo malee waan kanatti diinni dogongorsiisee kan seenan jira namoota dhume kana makiinaa fe'aatiin makiinaa gartee gilbaacii dhagaa fe'u kanaan fe'anii dhaqanii achitti uummata duratti gadi naqaniiti kunuu akkamitti Oromoon akkana godhe kan jedhu miidiyaa isaaniitiin kan ifaa bilisatti dabree kan sooshaal miidiyaa kanarratti faca'e Oromoon beeki kana gartee achirraa fe'amee fidammoo kan Oromiyaa dhufe ammoo hoo hayyoonni Oromoodha kan ala jiranis ta'e kan biyya keessaa hedduu isaa jechuudha irratti hojjetanii waan sanii kuni sirrii miti gocha diinaati kuni uummata kana waliin jirra borullee waliin jiraanna kuni waan gartee ajandatiin godhu jiru jedhanii akka walitti bu'iinsa uummata hin goone irratti hojjetaa turan jechuudha dhiyaatu gaafa san garuu waan ofii hojjetan kan gartee rakkoo siyaasaatiin kan malaamaltummaadhaa kan akka majanne gartee kana amantii maalii kun hundi hafeetu akka rakkoo walitti fufaan itti deemamutti waan akka isa hojjetaa ture jechuudha waa'een abdiilleedhaa kun jechuudha duuba isa kana gadi dhiisuu kanarratti anamma kan kallattii kamiilatti mul'atu waa'een akka abdiillee kanaan coraan sururaayyuu gochaan gaafa san raawwatame ati waan fitachuu dandeessa fakkeenyaaf su'aalee sobuudhaa fi waa'ee bahara kana wal qabatees sossobaa fi lubbuun inni nama waladdaa yoo kanama biyya bulchaa jiru meeqatu gartee ka dhiigaan qaama dhiqateedha duuba human rightii kana balaaleffateeti jira ibsa human right baaseenii akka mootummoonni rakkoo hojjetaniif
waan yakka raawwataniif itti hin gaafatamne dhoysuudha kakaasuudha fuula duraafillee akka kun karaa ta'u irratti hojjetuudha kuni gonkumaa sirrii miti abdii illeen yakkoota gurguddaa akka amantiidhaan walitti bu'an akka sabaa fi sablammoonni walitti bu'anii fi akka rakkoon hawaasa jidduutti bu'ame akka hin tasgabboone nama irratti hojjetaa turedha. Mootummaan akka irra deebiitiin of ilaalu ka jedhu ibsa baaseeti jira. Kariidhiin Oromoodhaan lallabaa jiraadha akka jedhuudhaan yeroo ibsa kana argutti kun waan hedduutu akka nama gammachiisudha. Tole ayyaa karaa biraatiin waa'ee uummata Walloo kana haalli uummanni Walloo amma keessa jiru yaa jira kenna tarii uummanni kun gadaa hedduuf cabuu dideeti yaalameeti seenaa keessatti illee akka dhageenyatti godinoota Oromiyaa ni jira jedhame kana godina Oromiyaa ni jedhame kana akka gartee fakkeenyaaf waggoota 30 kana keessa godina addaa jedhame addallee haa ta'u godinoota Oromiyaa qabdu keessaa tokko jechuudha. Godina Oromiyaa qabdu qofaa miti. Iddoo fulaa bartee diinii ittiin seenu keellaa diinii ittiin seenu jedheeti yaadaan. Uummanni Walloo kuni ofii miti. Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf balbala diinii ittiin seenu wardiyaa Oromooti jedheeti yaadan uummata Walloo kana jechuudha. Uummanni kun Oromiyaadhaa fi keella ar'antana godina Wallootiin godina addaa jedhamillee Walloon ni jirti. Walloon godinni Oromiyaa ni jiraadha Walloo ka jedhamu. Godinni Oromiyaa ka Walloo jedhamu miti yoona shawaa tana gimmaasha fudhatte jechuudha. Uummanni kun silaa uummanni kun achi wardiyaa ta'e irratti subaate. Halkanii guyyaa bar isaan Oromiyaadha akka Oromiyaan hin tuqamne akka daangaan Oromiyaa kabajamu halkanii guyyaa aarsaa kaffalaatiin jiranii bar uummanni kun. Uummanni biraa osoo gartee godina biraa taate godina fedhe haa taatu qaata buqqaafamee aanonni godinni kanarraa hangi tokko qaata saamamee Oromiyaan ciraan tokko nyaatamte. Maaliif jechuun yoo haala akka ammaa kanaan agarree dhabee kaa ammatti jechuun akka biyya mootummaa qabduun agarree nurratti. Wayyee ataqaxxalatu. አይቱ ቤተ ቤት የሸዋፋን ነው ተሸነጋ እሾክ በሾክ ምላሽ እየተመላለሰ ነው ይላል። በራማ ጉቱtti qulqulleessu akka uummanni gartee abdii fakkeenyaa fi qeen isaa guututti yeroo barbaadu. Qeen isaa guututti yeroo gubatte. Yeroo yoo daa'imaa fi dubartis manatti argan manatti itti seenanii kacarraa argatan akkasitti guututti ajjeesan. Kaan ammoo dirree lolaatitti meeshaa gurguddaadhaan lolamaa isaan ammoo namni kilaashii keessaa rasaasa 15 qabutu kan loon ittiin xiifatu saniin gadi bahee yeroo ifirraa qolataa jiru diira ta'utti na dhufa jechuudhaan ifirraa qolataa jirutti hagas tattaafataa jiru kanatti yeroo gochaan akkanaa kun tartiibaan akkasitti duguugamee itti deemamu carraan uummata kanaa maali? Qolatti dadhabatee jiraarran tana. Gamasii qindoomina waraana koroneelaa hanga jiranaatti fakkeenyaaf mattaawaqaa seeraan agarsiisuudhi seera yuutuubitti dhorkaadha sila seeraan bal'isiisin agarsiisa. Fakkeenyaaf mattaawaqaan kun kan namoota gartee fakkeenyaaf uummanni tarkaanfii irratti fudhate kan gartee uummanni mattaawaqaa kana laalama fakkeenyaaf poolisii naannoo Amaaraa poolisiidha beekika faannoo Finqilee bosona jiru santi poolisii naannoo Amaaraa irraa koroneelaa jechuudha. Sadarkaa koroneelaatitti waan kana keessatti hirmaateeti. Asii poolisii Oromiyaa 4-5 illee achi erganii inumayyuu akka gartee haga xiqqoo takka fakkeessaadhaaf yoo bira dhaabbate malee poolisii Oromiyaatii fi maalii yookiin uummata kanarra akka araaraatitti haadha qahaa jedhamu malee akka sanii bira dhaabbatee akkasitti gartee lolee uummata kanarra akka deebisuu miti. Ni jiraamee ijoollee Walloo meera gaabaan haa kijibsiisan fakkeenyaaf. Jira achirraa hoo sadarkaa koroneelaatitti poolisii haa ta'u humna addaallee haa ta'u faannoo dhiisii yuukamee ati kilaashii gurraacha qabatteeti kama gartee fakkeenyaa fi gaafa duraa mootummaa itti dhisan qabatte mootummaan kunis dura tokkoffaa osoo uummata kanaaf kan yaadu taate uummata kanaaf hidhachiisa. Uummanni kun ofii isaaniitii ofiitti ofirraa dhorka ture jechuudha. Hin jiru garuu mootummaan ni jira jettee beekama biyya akkanatti gartee guututti akkana gubataatiin jiru kana keessa. Biyya akkana gartee uummanni keessatti taatiin jiru kana keessa. As keessa ammoo waa misoomaatti kan haasamu miidiyaa biyyattii irraa. Agartaa beekana rakkoon akkana mudatee bara yooma rakkoon teeknikaa akkuma gartee Itoophiyaan Nigdi Baankii mudate sanitti illee rakkoon teeknikaa mudatee akkana gartee uummanni akkana ta'e manneen akkana gubatee silaa jiran illee bara waan tokko rakkoo teeknikaati. Moo haga ammaatti ce'umsarra dildirumarra jirti biyyi waggaa kuna guutuu. Moo haga abiyyi jiru si ce'umsumarra jirti bakka nam tokkolleen dubbatu hin qabu manni fedhaa gubatu uummanni fedhe daaraa haa ta'u akkasii. Mee akkam jettaa amma fakkeenyaaf haala uummata keenya kanatti raawwataatiin jiru kana jechuudha. Inna haalli uummanni keenya Walloo keessa jiru rabbuu nutti rifata yoo nuti qacalle mutaadha jechuudha. Kaleessa Wallagga irra callifne kaleessa Gujii irra callifne akkasii ficcisiifne arran tana uummata ammoo balbala diinaa jiru. Kan Oromiyaadhaaf illee balbala ta'e diin achi nurraa qabaatiin jiru. Diin achirraa konkolaataa silaa gartee Gujiirraa meetira as deemu kana achi nurraa qabee uummanni kun daangaa Oromiyaa kabachiisaa jiru kana sagalee taalee fi haa'ii jiru. Waan dandeenyu bira haa dhaabbannu isin jechuu barbaade. Hin dhagahamu iyyi isaallee akka durii hin dhagahamu bararaan tana. Mee arraba Oromoon fakkeenyaaf amma jechaan jedhu kana fakkeenyaaf kan itti ulfaatu meeqatan. Garuu Ramadaanaan maxxansa tokko kan gartee ijoollee Walloodhaan maxxansite
Argeetiin namoota gartee waggoota shanan jahan kana keessa dhuman jedhamee argeetiin hedduu coraan kun shuu kuna jedhe dhugaa dubbachuuf. Kana keessatti yoo xiqqasha humni uummata kanaa jabaatee warra kana ifirraa qolatu bakka isaan gartee qe'ee isaanii jalaa gubne qabeenya isaanii jalaa barbadeessine humni isaanii dadhabe bakka kanarraa jedhanii ramadaana daheeffatanii yeroo uummanni kun soomanu yeroo uummanni kun waqtii ramadaana kana keessa gartee uummanni kun akkas goone jedhaniitiin isaatti qobdii godhatan uummanni kun uumaa isaaniitti jeenummaa fi gootummaa gartee osoo rasaasitti dhukaa dhalatan waan ta'eef yeroo xiqqashoo isaan ifirraa qolatanii araara jedhanii akka jidduu seenuudhaa guranii isaan kana jalattidhaan waggoota shanan kana shaneedha maqaa jedhuuni warra fixaalee jalatti kan qabaatiin jiru mootummaa biyya abbaan feete jaalatu abbaan feete jibbu dhugaadhaan dhugaa jenna sobaan soba jedheetu dubban abbaan fedhaa jaalatu abbaan fedhaa jibbu kan uummata walloo faannoo jalatti qabeetiin fichisiisaatiin jiru mootummaa biyya bulchaatiin jiru an kanaatu natti mul'ata yaada kiyyaa beekate waan feete jedhamu amma fakkeenyaaf har'a waan gartee ijoollee aktiivistoonni walloodhaaf barreessan laala dirooniin dhawamnee bakka uummanni itti walitti qabame laalanii dirooniidhaan daanii uummata akkanatti duguugamaatiin jiru fakkeenyaaf kan faanoodhaan akkatti dhumaatiin jiru kana gara biraatiin hoo dubbaraan dirooniin dhaanidha. Akka uummanni kun beelaan ammatti maaltu si dhagamaayee kanarratti. Kara kaaniin uummanni mootummaa Oromummaatti nurratti ijaaramee naannoo keenya keessa ari'amuu qabanii guututti buqqa'uu qabanii kun gartee godina keenya malee Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru isaan asii balleessinaadhaaf hojjetu jechuudha. Warri kunis waliin jalatti hojjetaa jechuudha. Kan xiqqashoo isaan keessaa shakkame maqaa shanii jedhuun hidha kaan ajjeessa rashanu. Waggaa kana keessa qofa kan mootummaan rashane kan mana baankii mana hidhaati afaan gara baankii kana na fiigame. Kan mootummaan gartee mana hidhaati baasee rashane kan manaa fuudhee rashane maqaa faannootiin maqaa gartee wayyaanii waliin hojjetaniitiin qeeroo jajjaba jedhame kan uummataan deemu kan dandeettii qabu meeqa jira kenna. Mee kana keessa maaltu sitti dhagama manguddoo waggaa 80 irra laalamee ammaa yoo tana fakkeenyaaf carraan isiin qabdu bes kana qabattee gadi bahuudha mana yoo teessis jiraatu hin jiru kaa jiraatu hin dandeessu bes yoo mana teessis illee ni duuti daa'imtuu du'aa jirti jechuudha carraan uummanni walloo qabu guututti gadi bahee kan dhumu dhubee kan hafe ifirra qoratudha uummanni kun uumaa isaatitti dhiyeessee baqatuu ganda isaa gadi dhiisu godina Oromiyaa gartee ati amma danta bar wallaggaan akkasitti gartee dantaa irraa namni hundi akka waan irratti kan waliin mallatteesseetitti yeroo faannoon aanaa meeqa gurte maali waboon jira sumaaraan dhorgine akka waboon biyya bulchaa jirtu bar mootummaan isaanii waboon maaliif irraan dhorgine waboo jala fiiga uummanni wallaggaa akkas jechaani turre bar meeqa kenna quba itti qabaatiin ture baroguu kana siin jedhu arallee dabalatee jechuu kiyyaa beeki akkasitti finxaaleeyyiidhaaf karaa banna jechuudha. Ar'aan tana walloon durii haga tokkoon tokkoomsu godinoota biroo keessallee haga tokkoon tokkoomsu ka tokkummaa kenna ta'e ka gartee achitti balbala diinaa san nurraa qabee akkanumaa kanattuu gadi hin dhufne akkuma godina biraattuu gadi hin dabarre achi nurraa qabee taa'uun suniyyuu ar'aa namni abbaa kanaa jiru hin dhabe jechuudha. Uummanni kun soomanaan ooleetiin rasaasaan furaa jira jechuudha. Salaata yeroo salaatan akkanatti shan dhaabbateeti shan salaata jechuudha diina walirra eega. Sadarkaa kanarra jiran beelaala. Uummanni kun bara akkuma Falastiin ta'aa jirtu san ta'aa jiranii bara. Qeen isaanii guutuun barbadaa jiru. Fakkeenyaaf viidiyoo gabaabaa kana akkuma agartan kana yeroo qeen isaanii barbadooitu karee foomni isin agarsiisu kun haasawaa faannoon akkana jabaadhaa nuti gartee shawaadhaa. Shawaa malee as gartee walloon asii maaliidhaa Oromoon jedhamu hin jiru ka jedhu dhaaduu akkasii godhaati yeroo isaan manneen barbadeessanidha jechuudha. Godina biroo keessatti illee beekee kan deemaa jiru kanuma garuu kan walloo kun taargeet ta'uun isaa as keessaa maaltu isin mul'ata isinummaan ofii keessan ilaala wanta jedha garuu ammaa haga tokko sagalee Oromoodhaan dhagahamaatti jirti miidhamni hammaatee dhangalee fakkeenyaa fi kaleessa qofa nama shanii oltu dhume jedhama arrantarlee akkasii lolli itti oole uummanni haala keessaniin dugugamaa jira osoo manguddoota yeroo silaa gaaddisa ta'an akka gaaddisattu kidmaa isaan barbaachisu kan akka ayyoo tanaattu qawwee qabatee gabbahee muka jala jira mana teessuun duuti carraa biraa hin qabdu waan ta'eef jechuudha. Isa kana gootummaatti akka gootummaa qofatti hin fudhatin salphina kennaa beeki salphina kennaadha osoo nuti bara jira kennaa dura tokkoffaa of wallaaluunis uummanni sagalee ofii wallaaluun sooshaal miidiyaa makarratti osoo tokkummaadhaan uummata kee jennee osoo barka dubbannu taate bara jijjiiramni jira mootummaan jechuudha hagamuu diktaatarati hagamuu gartee qawweedhaa fi shirumaa fi gartee sharri isaa qofa kan abdatullee taate homa fedhee yoo ta'e uummanni tokkummaadhaan gartee itti iyyee aga tokko furmaan wayii ni dhufaa jechuudha. So daldala siyaasaa akka isaan illee taate kanaafuu uummata wallootiif sagalee haa taanu wal dagatu hin qabnu wal haa quba qabaannu ramadaanaa naati gaaddisatti bakka bareedaatti soomanaa jirra
bishaan qabbanaatti soomanaatti jirra garuu oromiyaan haala kanaan keessummeessaa jirti jechuudha. Tole hayyee waa'ee dhiheenya kana saamamuu yookiin ammoo gartee haak tahuu rakkina siistamaa jedha isaan fakkeenyaaf amma rakkina siistamaa dijitaala ta'ee kan baankicha mudateeni achi keessaan barattoota yuunivarsiitii dabalee waan gartee halkan hin rafne barattoonni yuunivarsiitiidha. Rakkoo akkasiisaniin gartee mallaqa keessaa guuraa bulan kan jiru waan akkasii dhiheenya kana taa'ame kanarratti jechuudha. Gaafa dura viidiyoo tokko isiniif hojjatee hin ture. Rakkoo waan kanaa yoo waan isaan waan kun waan taphaati miti waan salphaa miti jechuudha waan guddaadha. Waan rakkoo tamaarii jedhanii tamaarii qofatti gad deebisan natti hin fakkaatuan yookiin balbala banaa dagatanii dhiisuu nama haa dagatan haa jennu. Balbala banaa dagatanii dhiisuu yookiin beekaa informeeshina achi keessaa kennu. Yookiin ammoo koodii kennanii kallattii kanaan seenaatii gartee baankii kana saamaa akka jedhu warra faannoo waliin hidhata qabu akka gartee karaa kanaan akka seenaan wayi godhamaa akka jedhan yaada kiyya isiniif qoodeetu. An tokko maali wanni naan liqinfamiin haga irraatitti waa'ee baankii kanaa keessaa waan ibsa kennaaf karaa baankii kanaan bahe bara amman tanaan lefa kennaaf amma inumayyuu waan sodaachisaa fakkaatu tokko amma fakkeenyaaf ibsi isaan baasanii namoota mallaqa keenya fudhatan tarkaanfii irratti fudhannaa namoota mallaqa keenya seera ala baafatanii tarkaanfii irratti fudhannaa kan jedhu ibsa arba illee agartanii fakkeenyaaf ibsoota isaan baasan jechuudha. Gaafa duraatti illee rakkoo teeknikaa nu mudateeni achi keessa haakaroonni akkasuma godhanii haada shiboo maaliidhaatiin maal akkas ta'edha waan akkasii mee amma isin waan baankii jedhamu waan sakuriitii hangas gahu qabu san keessaa gaafa san fakkeenyaaf akkaataa amma tamaarii halkan waan taa'aa buluu fi yoo namni tokko birrii 10 keessaa qabaate iyyuu birrii 50 100 miiliyoona caluma jedhee baafata jechuudha. Ati birrii 10 keessa akaawuntii achi qabdaa mallaqa ammoo keessaan qabdu caluma jettee waraabbatta jechuudha keessaa. شفت المامي أمتي مين بانكي كيس أتكلم كيس أنا كنا ديار هاكي نجرا فكنا في ركون تكنيكا نعمل شو نجرا هاك تقول لنجرا أكاتا كبا أجي هاجرا وأنا كنا شو بيك هم وأنا كنا كوني يا هذا كنا كان دوبتا جرو مالي ركو أقوم ما قدي فقود أمر بعد اللي بينام يا دوم كنا دوبتا تنجرا لكن سنة جت لسنا منيوسي الدهين لكن فتن وأنا الدهين دو بستني ركو أكنا بانكي كيسا namni caluma jedhee kanummaan akaawuntii achii qabu akkanatti halkan guutuu saamaatiin bulee gara ammoo baankiin kun koottaa deebisaa mallaqa fuudhan kana. Namni kun tapha ijoollee wayii fakkaatu jira kenna. Sanuu baankii guddicha biyyattiidhaa Itoophiyaan nigdi baankii. Osoo baankiin tokko Itoophiyaa keessatti babal'atiin baankii jiru. Rabbiin Awaashii fi Oromiyaa Internaashinaal Baankii Oromiyaa Hibrat Baankii fa'aan afa Rabbiin lallabinatti fakkaata. Ijara kanatti waaqatti kanatti fakkaata. Jechuun an kun sirrii jedhee nama nu beeki. Ammoo mee tapha waan kana keessaan taphatame mee dhuguma amma waanuma xixiqqoo akkana kana isin inni fakkaata waan kun yoo akka nama tokkootti ilaaltan bar wanni waa'ee faannootti hirkifnuuf illee barkanaafidha. Jechuun annamummaa waa'ee baankii irratti saamicha akkasii geggeessuu maraataadha jedheetiin yaada as keessaa duuba siistama kana keessaan iyyuu warroonni akkas godhan barataas haa ta'u kabiraallee haa ta'u sirriidha jedheetiin fudhu. Garuu waan rakkoo baankii kana keessaan taa'ame kana meetiin waan ammaseen. Ati calmatti birrii kuma takka yookiin ammoo birrii 50 keessaa qabdaa homaa keessaan qabdu ammoo haga barbaadde baafatta jechuudha. Guutti galti koodii bitti naqeetuma jette siif kenna mallaqa akka barbaadde kee biyya kam jira wanni akkana kun. Anni cuan haga irratti hambise wanni kun akkami ibsi warri baase kun dhuguma isa jedheetiin waan akkana kaatu taahamaa jechuudha. Mee duuba kanumaa wal qabatee ibsi jarri baasan mootummaadhaan wal qabsiisuu mootummaa kana akkuma jenne kana nuti hundi kennaa hundi kenna waan barbaanne ni jennaan waan barbaanne waan wahiirra dhaabbanne waan nutti fakkaate illee ni jennaan amma mootummaa biyya bulchaa jirutu Itoophiyaa nigdi baankii saame yoo jedhamu mee ammati hagam takka mee siidii qaba fakkeenyaaf maal inni mee amma kana keessaa mee jalqaba dhageeffadhaa viidiyoo isaanii kana mee dhageeffadhaa namicha kana yeroo hedduu akka faniitti itti fayyadama kan warra 360 dhumarra dhageeffannaa kan namicha maraataa kana warra ammoo barsiisaa amantii jedhee keessaa hordofan kana mee dhageeffadhaa እና አጠቃላይ 2.4 ቢሊዮን ብር ከካዝናው እንደወጣ ወጪ እንደተደረገበት አዲስ ፎርቹን ጋዜጣ አስነብቧል። አጠቃላይ 66000 የሚጠጉ ሰዎች ቢያንስ በትንሹ አንድ ሰው 25000 ብር ያልተፈቀደ የገንዘብ ዝውውር እንደፈጸመ ይጠቅሳል። በተለይ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የወሰዱትን ብር እንዲመልሱ ማስታወቂያ ወጥቷል። ጅማም አዲስ አበባ ሳይንስ ፋክልቲም አረማያም ምንም መልሱ ተብሏል። ነገር ግን ብሩን ባንካቸው ውስጥ የተገኘና ብሩን የወሰዱ ሰዎች ባንክ ሄደው ነበረ እና ባንኩ የሰጠው ምላሽ ሲስተም የለም
ምንድነው ነው አሁን ይሄንን እንነጋገርበት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ isa qofa irratti ta'uu fajjise yaada isaa fuulduratti dhageessu gara nama kuma jahatama kan ta'u akaawuntii mallaqa seeraa alaatu irratti argame kan jedhu qabameeti jira akkasuma barattoota immoo yuunivarsiitiidha mallaqa seeraa ala fuutan deebisa jedhameeti labsamee warri deebise immoo yeroo geessutti siistamni hin dalagu hedduu na kofalchiise wallahi wanni kun mallaqa warra seeraa ala irratti argame deebisa jedhanii gaafatan yeroo fidan ammoo siistamni hin dalagu jechuun akkaataa itti isinirraa gartee siistamni hin jiru waan akkaataa isinirraa fuunetiin bakka itti deebisnee bakka qabsiifnee isin ammoo bilisa isin digoonu gizee siistamni sirraa ka'uttaa fidaa jedhanii warra hatee beekamu warra mallaqa baafataa gulee halkan hedduu na kofalchiise wanni kun zaman kun qofaa miti zaman kun jechuun namtaa siyaasaatiin daldalatu danda'a garuu armaa na kofalchiise mee itti fuuf yaa zamade የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አድርገን እንነጋገርበት አሁን ኢትዮጵያን ሊገዙ ኢትዮጵያን ሊረከቡ የፈለጉ ሰዎች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ከጨዋታ ውጭ ማድረግ አለባቸው ከጨዋታ ውጭ ማለት እና አብይ አህመድና ግሩፑ ከኢትዮጵያ አራት ነገሮች እንዲጠፉ ነው የመጡት ማለት ነው አራት ነገሮች እንዲጠፉ እንዲያጠፉ ነው የመጡት አንደኛ አብይን አምጥተው ሲያስቀምጡት እኛ ደግሞ ሳናውቅ ያው ስናጨበጭብ ኢትዮጵያ የምትባለውን ጥንታዊት ሀገር ኢትዮጵያ የምትባለውን ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያ የምትባለውን የጀግኖች መፈለቂያ የአማኞች ምድር ክፉ ምሳሌ ስለሆነች መጥፋት አለባት የምትጠፋው ግን ምልክቶቿን በማጥፋት ነው የሚል ነው የመጡትና አንደኛ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሶስተኛ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አራተኛ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አምስተኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እነዚህ አምስት ነገሮች ይቅርታ ለማጥፋት ነው የንግድ ባንክ እንኳን ለውዳዴ ጾም አደረሳችሁ አላለ እስልምና ክርስትና መኩል ነው ጾማቸው ይገባው እና ስታሸንፍ እንደዚህ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኦርቶዶክስ ደንበኛ የሉትም አሉት ምን አገባው በቃ ተንቃለች ተሰድባለች ተዋርዳለች ስልጣኑን ባንኩን ታንኩን እነሱ ይዘውታል rakkoon saamichaa ንግድ ባንኪidha kuni warra Abiyyi fi garee isaa amma garee ta'e beeka Abiyyi nama biyya bulchaa jiru miti jechuudha garee isaatii fi Abiyyi warra Itoophiyaa xintaawii seena qabeetti addunyaa irratti beekamtu Afrikaa keessaa tan gabroomin maal tan akkasii Itoophiyaa takkatti afaan takka aadaa tokko amantii tokko sanee cabsuudhaa fi waashan irratti karoorfatanii san keessa hojii bulchuu danda'an Itoophiyaa ንግድ baankii alaabaa baandiraa arungaadee bicaa qayyii akkasuma tawaahidoo ortodoksik Itoophiyaadha makalaakaa saraawiti dirree qilleensa xiyyaara Itoophiyaadha waashanan kana cabsuudhaa fi san keessaa magartee hojiitti kan bobba'amaa jirudha amma beeki ka Abiyyiin godhu isaaniiti an kana dhibee siyaasammaa warra kanaa harkaa fi miila hin qabne amma waan tokko yoo jira fakkeenyaaf fudhatu dandeessa yoo as keessaan waa sirreessuu deeman bulchiinsa Itoophiyaa ንግድ baankii kana keessaa waa sirreessuudhaaf biyya san keessa yoo waa tarkaanfii fudhattee tarkaanfii gartee waa dhangalaas wayii fudhatte malee karaa seeraatiin kun sirrii miti kana godhi kana ta'uu qabaadha hin danda'amu qalamaa waan ta'eef yoo san achi keessa diigeessa waa sirreessuuf yoo ka jedhamu taate waan fakkaatu danda'udha karaa biraatiin ammoo wantoonni shanan amma inni lakkaa'e kunniin beeki waan isaan biyya san fakkeenyaaf amma amantii kiristaanaa balleessu amma tokko amantii kiristaanaa balleessuudhaaf yoo jedhe mootummaan akkanuma lafaa ka'ee amantii namni miiliyoonni meeqa hordofu balleessuudhaaf yoo siin jedhe akkami sii liqinfama mootummaan biyya ofii bulchaa jiru keessatti biiliyoona 2-3 akkamitti akka cal jedhee namni baafatu gartee keessa seeneetiin akkas godhe yeroo jedhame akkamitti amma akkami sii liqinfama dirree qilleensa Itoophiyaadha balleessuudhaaf dirree xiyyaara Itoophiyaadha teelee balleessuudhaaf bakka xintaa'u kabira ijaaruuf maaliif ka oromummaa kabira ijaaruudhaaf guusin jedhamee ammatti maal sidhan haga fedhe mootummaa kana isa karaa dhugaa wahii karaa ittiin qeeqaniif karaa ittiin balaaleffatanii hin qabanii uummanni kun karaa jaabsiise baran karaa biraatiin ammoo waaqayyootu itti mudateedha amma fakkeenyaaf waaqayyootu itti rifateedha holaa uumeedha gaafa gartee sooma hiikaa uummata kiristaanaatii fi soomanni girzee seenuu ramadaan amma keessa jiru kan har'a guyyaa 8 keessa jiru kana yeroo seenutti kan gartee musliimaa qofaan jedhee ka kiristaanaatiin ammoo hin jenne holaa godhee achi keessatti loogummaadha uume achi keessa gartee fakkeenyaaf kiristaanii tajaajilaati jira
muslima qofaan jedhee mee amma baankii waan akkana kana quba qaba. Baankii sanarrayyuu kan harkaa qabu ammoo warra sanii beeku. Amma kan inni akkana jedhu kana jarri ufumaa keessa seenanii waan akkana kana uumaman ammoo as deebisanii hoo baankii kun kanaaf kana ta'e kana naashir akkana kanadha kan deemaatiin jiru. Gara kaaniin gartee waaqayyootu itti muufatee maaliifi kiristaanaan akkas hin jedhe muslimaan akkas jedhee baankii makana kan harkaa qabu jira kenna mee fakkeenyaaf mee eenyu waa'ee amantii isaan dantaan aggada ofiitiif nama hundaanuu gadi bahanii haa jedhan malee waa'ee kana quba qabaa baankiin mee jechuun waa'een siyaasaa jara kanaa arraba ragadi namaan dhugaa dubbachuuf asirratti beekii an keessaa buree gaafsee maalii waa hedduu kan inni haasa'e ከወር 360 kana dhageeffadhame ንግድ ባንክ የቢሊዮን ብሮች ዘረፋ ጀርባ የአገዛዙ ሰዎች እንዳሉ ተነገረ። የተለያዩ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ግን መንግስታዊው ባንክ በስርዓቱ ሰዎች ሆን ተብሎ ቢሊዮን ብሮችን እንደተዘረፈ እየተነገረ ነው። እየተዳከመና አቅም እያነሰው የመጣው ንግድ ባንክ የሚፈጸምበት ዝርፊያ ይህ በገሃድ ወጣ እንጂ እነ ሽመልስ አብዲሳ በሰገሰጓቸው ሰዎች አማካኝነት በውስጥ ለውስጥ ተባብሶ እንደቀጠለ ይነገራል። ባንኪ ደልደለ ኢትዮጵያዳ kan amma saamame kan biliyoona lamaa fi wayii saamame kana keessatti kan humni isaallee dadhabaatiin dhufe kana keessa warra biyya bulchaa jirutu harka keessaa qaba. Ijaarameetiin Shimallis Abdiisaa kana fa warri beeki amma Abiyyi kana caalallee yeroo hedduu Shimallis Abdiisaa kana kanatti quba qaba jechuudha. Mee amma wannummaan kun waan mee karaa kamiin amma siiliin qeeffama fakkeenyaaf Abiyyi ka biyya bulchaatiin jiru nama biyya san bulchaatiin jirutu deebi'ee baankii san saame kun amma tuffiidha moo siyaasaadha mee amma kun amma maaliin mee ajira kennama mee as keessa maal seen mul'ata waan biraatiin haaqeeqa nama jeesee akkas godhee biqiltuu dhaabee maal ta'e haa jiran mootummaa Oromummaallee haa jiran ittiin haa naggadatan sawwarrummaa biyya bulchaa jiru inni fedhan fakkaatanii jaalata baala tara baala gizee bakka muti baala gizeedha hachuun hawaasa Oromoo ittiin sobuudha mee amma kun kallattii kamiin mootummaadhaan wal fakkaatatu naan dhibina yoo isinii dhufe yoo gartee fuulduraaf mee fuudhee millee hin beeknan kanaadha ka ajandaan isaan oofaatiin jiran warri walumaa galatti gartee waan kanaa siyaasaan wal qabsiisanii warra biyya bulchaa jirutu kana godhe kan ofii saame jedha kana kopara keessan kana kan ammoo waaqayyotu itti rifate jedha kan ammoo Itoophiyaa biraa kan Oromummaadhaa ijaaruudhaaf fi Itoophiyaa kana diiguudhaaf waa shanan kanatti xiyyeeffate osoo akkuma isaan jedhan kana humna waan kana kontiroolee kan harkatti galfatu taate mootummaa kana ilmaan harkaan dhaaf iyyuu sila akka nama tokkotti jechuudha garuu ammayyuu harka jira wanni inni lakkaa'e kun jechuudha ana Abdurrabbii moobaala biraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaa naa tura.